Milion bicha santane nama isa fakkaatu hundan balaaleffadha maal jechuudha akkasi gulu kana barbaanna nuti qaama waa balleessu kamuu balaaleffachuu qabda jechuudha maaltu na Gara Yesus mamaalan inde tap screen guys gamee kana hojjetanii balu Sejambar isizanii kanarraa nagalchuu afaan naqabbi miliyoon firdima fudhachuu qaba siifu firdii bareedaa ta'uu fudhachuu qaba udimee likkiyyuu hidhame gaariidha salaalee fudhachaa ture miti dhugaadhuma rabbii maa gandallee jimmallee salaalellee maalan bise ma Beloo gandaan bise qaba adabamuu qaba utuma wanti biraafi miliyoon gatii isaan argata utuma achii bahe gatii yaa seerriyyuun gatii isaan argata utuma mana hidhaa keessaa bahe gatii isaan argata imanu yaa seeratu adaba malee nama miti gatii isaanii argata gatii isaanii argata isin warra bar maaltu balleesse beektaa siifu asi beendelle taateen beeku warra ortodoksii nu jalaa balleesse xiqqoota maal balleessan beektaa gaafa ortodoksii akkasana arrabsu silaa jara jalqaba tarkaanfii fudhata ture hin callisan gaafa sana jarri iyalee nuti garuu abaaba kudha tokko guys abaaba kudha tokko maa boollaa fuuta tokkotees bar abaaba kudhan miliyoon lubbuu itti deemi gaafa hin cillee wajjin ciisi ka'ee miliyoon lubbuu abaaba kudhan guys waan kudha tokko darbaa guys waan kudha darbaa awwalee waan kudha wayi darba tumti waan kudha darbaa guys Tadaan nama nagashere ani isaanii miti ani anuma ani siifanu mokke akkasitti hubanna abbaa kudha ina kenname amma oh my gosh darbee nu jalaa gubate hundi keessan namni mara kana utuu fooloon godhin jirtan challenge waan jiruuf hundi keessan fooloo godha hundi keessan fooloo godha mana kana utuu fooloon godhin namni jirtan kalaaleeksi biraallee kan siifuu biraallee siifan biraallee namni fooloon godhin yoo jiru meeqa gaheeraa fooloon kee guyyaa sa'a afur keessatti nama 50 meeqanna godhe beektaa 56 maano 46 46 guyyaa afur keessatti nama 46 fooloo godhe beektaa Tapta goda kashi tapta mayu goda nama guys namni fooloo godhe yoo jiraattan please fooloo godha namni fooloo godhe yoo jiraattan fooloo godha Como te pasa garu fito kuma tap screen guys tap screen undi keessa tap screen guys kuma dibba shan galu fe challenge irra jira to kuma ya gabada follow goda shi to kuma daga to warna bira jirta nama 80 to ko guys undi keessa tap screen guys namni mar kana follow gone follow goda namni follow gone follow goda inni lama tu argadde ko namma yes onne sadi mani gani to na li bolle namni follow gone Alex Birais follow goda check goda follow gochu keessa challenge irra jira nama kuma lama to way ni walqa Ara jilli makesa ni turkin na kabara mitiyan ana gabajira simiti
Ofii Dammi godha. malee. Hunda keessa nu qaba hidhamna biraa waan ta'in Alex beekuun. naga baaraan itorkiin. Tattaafnaa godha. Maan dhugaa nan deeggara jennaa ammoo. Ana biratti lamaan keessa nu qabee Waa qabee kun qabee. natti baanee walitti deebina baanee. Isinitti immoo Taaptaa godha guys, dhugaa taaptaa godha sirriitti. Taaptaa godha. deeggalee nan dabalina. Amma si gadhiiseera si. Taaptaa godha guys. Tattaafnaa Malee waa godha. Milion si qoru. Ndee tattaafsi haa godhan isaan dhufanii akkamisa deeggara. Itorkii keenya walitti deemaa jiru. Okay, adda haa baanee deebinu. Okay, rakkoon qabu. Baay'ee narraa baa Alex. Bakka Baa narraa mee. kaansel godhaa kashee. Mee bayi narraa asillee. Wattaan laalaa. Si baa maka. Eddee baatu wallaate. Abu Muwaazin naa galchaa moodii sarree. Abu Muwaazin naa galchaa. Isa isaan gassi erga ta'u hin arge. Xiyyaaqeen qaba. Qoy Alex. Abu Muwaaz kottaa. Abu Muwaaz. Yaa, Galtaniittu edaan bakkee jirtu seenii si waamaa jira. isin barbaadee isin dhabee bara. Waan Abbaa Itorkiin kun Caalii. sirreeffadha. Dubbataan Itorkiin sirreeffadha. Wayyoo, amma dubbiin tanumaa bara. Abeet. Akkasii abbaa Caalii inni irraanfanne miskiina sanii si bara. Diddumatan rabbiin biizii miskiina heddummaatee wallaahi laziim biyya ambaatiif asii bachetti. Ta'a abdii tanaan nutti waan inni ta'in Lakki karana bahe. Ali Sultaan mucaa jedhamu tokko jira. Ali Sultaan fayyida. Ijoolleen nan irraanfadhe waan isaa. Man saayilenti mucaa jedhuma sagalee isaa jara kanatu waan bibbitee fi ijoollee godina Jimmaa aanaa dedoo jiran bicha nama sana bichaan na jalaa dhabe malee Arafaatti naa guutanii hunda isaanii maasha Allah. Isaa dubbataa dubbaan jaalee gumuwaal. Bamanfas no sauye. Wayyoo bira jiran se. Bilbila as keessa erga sikoo keessa jiru. Asira. Maaloo jedha baay'ee. Garee saadaatu qaxaraa bara. Eessa jirtu abbaa Caal? Abbaa Caalii tiktok Ani jira. kunoo Itoophiyaan jira. Finfinnee. Bilbila nargama deem as keessaa haasa'itu jedhee bilbila koo wal dhibba kee wal shakkee. Maqaa isaatiin itti qaree ayatul kursiyyee. Abummaa as jirtu maaliif kaleessa dhufuu diddanii Na dhukkubaa dubira ture. si waamne dedhan. Na dhukkubaa ture bara. Arrallee na dhukkubaa baran. Wallahi na dhukkubaa. Sagaleen garuu affanamee jira yaa. Yesuustu akkana godhee naan jetti tanaaf hin dhaqinii bara. Yesuus fayyisaadha miti maa dhukkubsaadha. Gaafa garee shahaadaa hin dhukkubsa. Gama jiraatiin no. Gama jaraati immoo. Ittanii si gamma Yesuus fayyisaadha jennaan. Inuma fayyina jennee eegaa jirra. awwalee musammaa yaameetiin koonnaa kadhadhuun jedheen kaleessa dhufee Yesuus fayyisa si haa fayyisu. Ameen. Fayyuun dide. Wallahi. Isinii kadhataa ture. Jalaa je'ee dide Yesuus akka jedhu waanuma maqaa kiyyaan kadhattan hundanaan raawwadhaa jedhe wangeela irratti. Ni fayyita maqaa Yesuus hin jennaan ameen hin jennaa jedhe. Lamin hin jenne. Dide fayyoo muwaas kunoo. Wallahi. Nuti beektu. Ammanni Nuti amma inni maanni fayyera mataa isaatti awwalee maal fayyabboo timboo isaatu fi sukkaraa itti jira sukkara sanuun fayyifna waaqayyo. tambaaka of jala kaayitaa eegasii sigaaraa kana of jala kaayitaa eegasii. Awwala sigaaraa xuxurii si hojjala jiraatte. Qaruuraallee hin dhugaa bara. Bishaan zamzamaa sana hin dhugaa bara inni. Okay, wanti sabtu hin jirtu jedha. Maa akkana jedhee inni bakka ta'e wayitti mana farsoo keessatti hin guddadhe moo maal jedhe mana farsoo keessatti ture jedhe. Anaan jedhe waggaa 27 mana farshoon ture jedhe. Eessa turte naa mana farshoon ture jedhe jedhe haqqii be dikka Harkini hibe jedhe. jaallatee hibe gaafa Manni farshoo san jimma keessa jiru sana mana islaamaati moo ka kiristaanaati jennaan ka islaamaati naan jedhe. Ijjannoo kee waliin karakkaru jedhee dirgaa bilikee yeroo. Dirgaa bilikee. Naa qabamuu didee bara. Mana farshoo keessan ture jedhe dikka ragaa ofitti ba'e si kana indoo goggoree ragaa ofitti ba'e gaafa san. Dikka yaqqi rabbi himsiisi. Bar yeroo garii waan laphee keessa dhugaa kunoo hin jira bara ammaa as jala.
وقاعد يدبي تربة مال قولوا جرتين جن إسلام ما كيسا من بيه قرآن أس بيتو جيسا دينا خلنا جد جيسا قالين كنيف أقول تلف جيسا قلبودا عربودا بمواز واتك كان قافتين نجد ما دنگدت انتي وي دبي سيدي تكلين عندنا موامته دبي سوري دي أنا بيكو دي دبي سوري دي تبيعا ركي عمله برشة تنجرو إندي دي نما وامته والله عمله برشة تنجرو مي اسمه بويا تو كوانجيلا باسي دبي سوري تاني أول غربر نوسا تدبي بليس أول جرين أمني أول مال بربادة بينتو واي من تاكنا أول ما جراچو بربادة كيسا كونكو متواني آتے جراچو برچو رافدين كم أتي ما أمانتو بس كيسيرو براتان جرو أبو ما براتان جرو تما كيسيرو أتي واجي شهادة كابسيسة أول هنا كابسيسة إندو فتيبر وندسي ما تعرف إندو فن إندو فو أواجي ده إنك شادو من كابسيسو تما نينا كبده نمني راك كابسيسو جبير نمشي سان سري نما وا عرب سو مال فتي تو كونكم نيجا نما قلقل برسيسة خانا أكن ولا مشاكونا مشا مني ده قلتة عمله لايف تلفون التخنانية تشين هم أجهزوا مشا ده بمسيسو في ديماني بيتو جواد دو قوتا كو جواد دو كالي كو جري أكن أجا لا ماني ده خيسة تاي أكن أجا لايف تلفون الأخيسات إنسانية أكن أجا واجد ده ندبت kenapa Wajin garuu waa dhugo gorsiiseera ammas maanotu siisera viidiyoo sana ijoollee keenya nu qabadhaa jedha ijoollee keenyatti nu kennaa warra deemaa jiran nama yakka jala jiru fideeti waajin akkam godhamas taataaf godhaa jaa waajinis koon achiin dubbatu nuti godhatee jedhaa amma ijoolleen keenya viidiyoo sana qabachuu qabani ijoolleen keenya warra achi deemaa jiran viidiyoon mana murtii agarsiisu sunuuf ridii of danda'a qobaadha waan ta'eef akkas warri akkin jedhe warri biyya faranjii jiru faranjiin warri biyya faranjii keessa jiru akka feetaa utaaltu faranjiin amantii hin beektu kiristaanummaa illee hin beektu kunis waajiin haa utaalu faransi taa'ee kunis ilmi musammaa ka gartee kara girik kan achi deemes haa utaalu booda zooroo wara aboolee dachaati namni afrikaa keessa jiru namni biyya arabaa jiru eeshiyaa keessa jiru wallaahi bakka takkatti hin baatan ba'uun danda'u ke amma waan dhibe akka jedhan keenya lolan yesuusii jedhan maaf gumaacha waajii wali gora gumaachisan waajii fi awwalee musammaa biran dabartu birriin san mucaan hin baastu waajii nyaachuu deema namni isaan kennaa waajiitti ijoolleen hin kennitii birrii waajii kanatti bakka biraa erguu jiran kaa waajii fudhata isatti hin ergan hin qabu akkaawuntii isaatii miti awwalee mana saabane silaatti waajiin waldaan jaarajeetiif jimmattiin waldaa jaarajee birrii 75 uummata raa nyaatee bar waajiin moo hin kennine waldaadha ijoolleen lolaa jirtii bar fudhatee garaarra bu'e akkasuma ammas gammee jedhanii yookaan joon jaaniin barsiisaa isaanii tokko birrii 70 ijoollee irraa nyaatee hin deebisne sanis ijoolleen boo'aa jirtu wallahi ma awwalee waldaa jaaruu diddanii qorqorroo dhimmise jennaa isin kanneen dadhabe jedhaan jiru dheengada birricha fuudheen ijaaruure awwaleen biroo matan lakkaa'u dhaqee malee barachuuf hin dhahine barinne maata isa barataan jiru awwaleen tasuma lafa barnootaan jiru asumarraa sirbuu malee shubbisuu malee barataan shubbisaan jiru inni maal seete gartee faarfanuma namaa maxxansu barsiisuma jaldo faarsuu hanqanamu bakka hanqasuma waajii faarsee kuma jiraataa jire hanqasuma waaqayyoon faarsi boo inni waajii batta baree jiraataa jira malee waaqayyoon kuma qabaare gooftaa isaate kaa ayawwale baradha awwale baradhu laan nuti rabbiitu nu tumsaa rabbiitu lola rabbiin gabbu'ee lafa tanatti lol nama keeysaan tumsaa nuti ni qabsooyna wallaahi nabi muhammad irratti haadhaa fi abbaa ilmoo teenya beenu islaamni jara yakkama baafne yaani abuqaaddoo sanuu waajiitu abuqaaddoo dhaabbataa fi gabbaasee namticha keenyaa keessatti lubbuu isaa dhabamsiisuuf deemu mucaa kana mucaan madumee gadi baanaan maa lubbuun hin jiraatu gurbaan gadi baanaan lubbuun eessa jiraata re irra manidhaa wayyaa fiyyuu xiqqoon boqonnaa waan argatu see manidhaa sanattu gadi ba'uun isaa gaarii miti mucaan laal amma waajii wajjin laal waan jedhe bar bakka silaa waaqayyoo ko jedhu wayyoo
Woyo, woyo, jedhe malee. Woyo. Yesus Kiristoos gaafa fannisan maal jedhe ni beektu Yesus gaafa fannisan Eli lamaa sabaqtani waaqayyoo ko maa kana dhiifta jedhe Yesus kun immoo ba'alla wayyo jedha bar Maanni waaqa miti waaqa kamiin kadhatee bumuwaal. Rabbi Allah kadhate kaa Waaqa qaba jechuudha kaa. dirqitti amanee bar Eeganni waaqa kadhate warri itti amanan maafisanii kadhate sanan kadhatan bumuwaal. aboo namni qaqallaan kun hin danda'amu dubartiin qalloo fi dhiirti qalloon kun aliisa namo waaqayyo biyya lafaarraa hin jaallatee bar Akkeen maaltu maal ta'eera galata fidaa moo maal jedhe waan ta'e wayii poosi godhee harka badee. Aliin qallaan hin danda'amne. Amma namicha boskee eenyu keessa kaa'e sun harkisuun kan eenyu ta'e inni kan miliyooniin keessa kaa'e faatu jira tokko immoo kanasiin miliyoonitti gadhiise tokkotu jira abbaa ta'e wallaale malee. maa Yesuus hin waraanameemi Kuni gatii kaffaluu qabatanii kan maskoota amma cabsisaniitu maaltu jira waraana qaba beektu jabaadhu qaalii koo jedhanii qaalli ittiin gaanii dimmi jedhan amma jabaadhu goota koo nu jiraadhu jedhanii dhaqanii allayyaatti darban boonna miliyoon baanii birri darban. deebi biliyoon kee birri deebi jechuudha caljee Isa waajjirri immoo qabeenya saamame jedha dheengaddaa keeniyaa dhaqumsaa guyyaa 3 moo 4 dura Qabeenya maal qabeenya qaba? firaashii yuun qabu. Qabeenya saamame jedha. minxaafa inni irra ciisu tokko hin argine manni isaatu mana hidhaa fakkaatu duraanuu Manuma hidhaa ture. Manuma hidhaa qayyarame malee mana hidhaa keessa ture bu'aa. maal ta'e ni beekta eega maskoota cabsanii manuma hidhaa jijjiirame bara dirishaa maskoota foddaa bana mana hidhaa Manuma hidhaa tokko fuudhee bakka tokko keessa duu jedhaa kaka. Idiluu mana maa hidhaa keessa garaagarummaa ture. manuma hidhaa irraa duraanuu mana hidhaa taa'ee laayifii deema ammas manuma hidhaa lammaffaadha qaallitti irraa wada qilintoo Hin fooyyessine fiyyuu xiqqoo bakka namni jirutti bunne bu'aa. Hin fooyyessine iyyuu mana hidhaa sana. galatooma hin fooyyessu nama keessa geessan qabrii irraa fuutaniiti mana hidhaa geessitanii Kifiliin kee tokko keessaa baafnee nama bira taa'u bakka namaa geessine nu galatoonfadhaa galata fida. Wallahi nu galateeffachuu qabna. duraanin maraatee beekta duraan ortodoksii arrabsaa waaqeffata arrabsaa pheenxee arrabsaa tureemi arra hin fayye mana hidhaa mana yaalaati isaa manni hidhaa kun Maaltu bade beektuu sila yeroo ortodoksii jalqaba tarkaanfii fudhachuu isu balleessan silaa asin darbu ture hin babal'isu ture jechuudha. Jarri ofirratti ilaalan akka waan eenyutti ofirratti ilaalan ofirratti ilaaluun qaban. Utuu jarri ortodoksii kun gaafa duraa tarkaanfii irratti fudhatanii ta'e har'a sila balaa biraa ofitti hin fidu jechuudha. Jaran laaffisanii dhiisan. booda gaafa gabbee waajjii fi awwalee musammaa arrabsa hin argitan icciti Amma achuma jalatti gadi ba'a. gana jawwaala isaa Hin ba'u. keessaa isin tokko na godhe Hin ba'u achii ba'uun hin jiru. Achii ba'uun hin jiru achuma rafu achuma jiraatu. maqaa awurooppaa si geessinaa jedhuun akkana godhuu jiran bara hiree sii goona jedhanii akkana godhuu jiranii hireen tee mana hidhaa taate abba Awurooppaan mana hidhaa taateeti Awurooppaa achitti qallabaa gaa'e. Mana hidhaatti waan qabdan itti erga Awurooppaan isa ciichaadha. Awurooppaa bareedaa isinii raqeera achitti dubbisa. akkas mana awwalee musammaa dhaqoo abbaa jarri sadeen kun tokko waajii abbaa eenyu awwalee musammaa hafuura qulqullu miliyoon ilma sillaasee jarri maatii musammaatu na ajaa'ibu jarri yeroo garii ammas jarri kunuu sillaasee bar ab wold manfas quddus mubaarak maammee awwalee musammaa isheen dubartii sanii maaliin jedhaan beektaa dubroo maariyam ama addunyaa walitti nu hafuuftu kaa Balaa fuute wallaahi. maal goona ree maal haa jennu Wallaahi. kun asii as Bareedu, taa'e mubaarak as taa'e oromoodhaan na qaqqabaa na dhaqqabaa jedha kaan achi taa'e fannoo bira yaazo
አዎ አንበሳ ብቻ አበባ ነው ጀራ ኮናስ ዱፌቲ ጎፍ ኢየሱስ መቃ ኢየሱስ መቃ ዋጅቲን ጀራ ኤሴና ጀተ ኤሴና አረብዬ ኛት ጆለገ ፕሊዝ ጀት ሲን ጀተ ኤሴ wallahi ጆለ ከረኛት ሃይ ያ ማቲ ማቲ ሙሰማ አከመት ሙባረክ አከም ሙጫ ከነገርቴ ወንጌል ቁርአን ተለለቡ ተደበ ሙባረክ ይተለለቡ ቀበቱ ዱጋ ረቢ ይተለለቡ ዲደማ አኩመ ጌመር ነቀቀባ ጀሎ ነቀቀባ ሙጫን ከየገርቴ ቢደገል እንጀሎ ወበለሰገ ዋረን ጀዴ ፈንቀባ ነቀቀባ ና በራራ እንጀዱ አይ ሙጫ ወላሂ አከነቾ ሆላ ተኮ ከማቲ ገርቴ ሙሰማ ጀላ በደና ቀቀባ አዮ ኦላን ወረገ ኦላን በከት ገልቱ ቤቲ በከት ገልቱ ወላሂ ማለት ነው አወሌ ኮኒበር ሉኩን ጀደን ሉኩ ቤቱ ሉኩ አንዳቆ ጀደን ከና ዶሮ አብ የይን ቀብዱስ ኮኮታ ቆጥመ ነው ይይት namni qabus kokutaa konfirmeetti hoon wayiti yaa dullattiin jedhan ilkeen qabdu soo akka qabattee deemti jedhan dullattiin kuni wangeela qabatee deeman dubbisu bar akkuma dullattiin ilkeen qabdu soo akka deemtu maatti ittiin shubbisuu fi baata malee walentiin beeku innaa kanuu baateen deemu ittiin viidiyoo qofa waraabuu fi wangeela baadhataa waleen malee dubbisu kas viidiyoo qofa ittiin waraabuu jedhee baata waleen awwalee rabbi si haqa jechuudha wallahi sirrii miti awwalee wanta kana amma harfaasaa ammas dhageessanii kaaset araayyaa dhaggeeffateeti nashidaa araayyaa kagartee pheenxee jijjiiraa bayta nuuf kannite rabbii jedheeti nuuf kannite goo yesuus jedha bar wallahi namticha qaal maraa nyaata muutiirra jirtan muutiirra jirtu ndagaam hay follow goda warri as jirtan tokkee jala jirtanis follow no goda inshallah kuma dibba saddeet galcha abbo wanni kiyya kun deemu dide amata lama buutu miyuutirra taa'ee yaa ture abummaa tokke naafi awwalee musammaati moo waajjidhaa geema taphatame wangeela dadhabanii jarri jarumtiiyyuu geema maal taphatan awwaleen baate kaayyoon awwalee wangeeluma baqumaa baatee deemuudha malee bu'aan isaan jiru awwaleen كمثل الحمار يحمل أسفارا كاري ديمي بار inni nafini inni hojuma isaatik eenyu baachuudhuma malee wangeeluma baatee deemuu akkasuma malee bu'aan isaan jiru gabayaa keessa deemee ijoollee islaama taniin kafareettu mana isaa fidee kafarsiisu hangana madaqee jalaa deebisu waaqayyo lubbuu isaa maaru jenna malee maal jenna አሜን ባይዴ ቢውን በርባዴ ቡማዝላ ቢራን ባይዴ ቢያ ደም አኑ ቻርጀር ዱሙ አኑ ወሉማን ባን አኑ ዱሜ ነጋና ጅራዶ እንደ ኸይሰኑ ኢንሻአላህ ወላ ጆለን አንዴ ቢያ ባይዴ ቢውን በርባዴ ዋስ ስሬሴን ባይዴ ቢያ ጋይስ ለ አየየ ነጋት ጅራዳ jara keenya kan hordoftu namni mara kana follow godhe mo amma sitti follow godha hundi keessanu follow godha abumazi warra bira abumazin bira jirta challenging qaba nama kuma lama qofana hafe hundi keessanu follow godha achuun barbaada namni nu argitan namni asille jirtan namni follow godha yoo jiraattan follow godha deeqa mura godha nan deebiya nan ba barbaade abumazi walitti deebina bakka umri nu dheeradha inshallah ba inde biya tole ayye